Faji Oromo bosona kan turte anadu fudena bagana ganute anadu fudena bagana ganute alaba Oromo bosona kan turte gabaradera awala ma turte Faji Oromo bosona kan turte anadu fudena bagana ganute anadu fudena bagana ganute Kapsaonni Kenya edura turani lubude binkamne alaba fratani abdi bilisumma digama garsani olsika subjecha rasasan numani arasil mananke abidan numani olsika subjecha rasasan numani arasil mananke abidan numani kutuwan Oromo awame kamnisa alaba Oromo marintan arsa kutuwan Oromo awame kamnisa Faji Sabakenya marintan arsa nadi gamada fi alamu kitesa mamu mazamiri belle mafatansa isar mukatoba badi kifshanko namotan ciccani gara duubati yeroo hedduu hojjetan namni hedduun hin beeku warruma akka biyyaa kana kan as bahee haasawutu namattis dubbatu beektan maleedha warra biraatiin jira warra duubaa naqabee jiranii isaan sunis asuma keessa jiranii haadha Faatimaa faadha haadha Saartuu faadha egaa warri khaanisi warri ciccanii wanni manni hunnuti xiqqaate nuuni malle jaanii irra dabranii dachaadhaan warri khaan 200 daraganii 200 kennanii usanii ta'an 100 kennanii khaan ammoo telefoon jalaa kaasuu didanii dachaadhaan akkasitti horii buusanii ammaas ni daballaa dhiisaa isin qoftii waan kanan gootanii namaan jeerii qaba hawaasuma kana keessa maal jecha waliin malee bakka takkallee hin geenye kanaaf jecha namootan tokkoo fi lama yoo hin keessaa maqaa dhawee dhiifama naa gootu kana keessatti ijoollee teenya dargaggoota ozoon hin galateeffanne bira dabruu hin qabu the youth who stepped up xiqqarraa aga guddatti ijoolleen teenya taanis dargaggoonni keenya waldaynni atleetotaa galata guddaadha qabu naa galatoonfadhaadha namooti nyaatanitti manni kun warqaa bahuu qabu fafa jedhan fafa Fafni kuni akka Oromootti nu hundaafuu nu qaanyeessa nama tokko miti. Kanaaf jecha nuti waan barbaachisu ni goona jedheeti haati gumeedhaa fayyaa teessuu qoreen isaaniitis halkanii guyyaa hojjetanii yeroo gabaabduu keessatti 9,300 waliin buusanii achi boodaanis san boodaas warri achi keessatti horii kafaleetitu eegasiis dirqama Oromummaa kanurra jiru ni buufanna jedhanii kafalanii jedhee gaarraan kana baraasanii keessatti qophaa'ee jira warra horii san booda fidan hundaa fi asumatti isinumarratti kadhanaa fi isaaniin galatoonfachuu barbaadachuudhaan. Egaa akkuma jaarree warri koreedhaa hojii dhugumaan isiniin jee record keeping information ni hoggaa maallaqni e-transferiin dhufe resiidii ishuu goonee waa'ee waa saniitu hagadan tokko barreessinee san gubbaan deebi'ee rekordii kana gaafa eegalirraa hanga irratti abbaan urjiidhaa yoo hawaasa kana keessa jiraanne waan kana afaaniin dubbanna malee hojiidhaan harkisiisuu hin dandeenyu. Waan kana appreciate godhuu nurra jira akkaataa isaa kanaas walirraa barachuu danda'u nurra jira.
الرهد أمو نموت خما سدي خما آخر خما شن خبر نجيلا نموت خنا خبت وياتكو قافل قدرة تطلع فبالك تكشوا أنا تشويش واحد دم كوبيسي دباسات تunda mata duty file ke sedeng kawa file li hakana do se lama jira memory lama sadi kawa khana tok ko mahanin dagade yaro barbanet namni da dai san ko pai sura graphic designer the Toma walin jiran sininja ogayu wal male wan qabnu adan Spanish rachun dandeñu rako fi amtu tilu wajji jirata filis hawal dandeñu anis gawarama gordi hare filam desan kesai sujina rabbata wan dandesan danu malik jirta mal gotan jaga fi nu ba dan jala rabbata jaga la toma qabnu kana rawan barannotu jira namni wan takagodu da wotte cicce ni pintani basa jarri kuni halkanii guyyaa dalagaa akka dalagaa godhatanii fuultaayimii akka nama hojjetuutti fuultaayimii irra hojjetanii galata guddaa qabu galatooma baga jiraattanii Oromoon hoggaa saba kana bakka sadiitti qoodee kaaya tokko haganda jiru ganduma jira maqamaaf ganda jira tokko hagandaan jiraatu haganda jira gandaan jiraate fi gandaan jiraata bu'aan qabu kandara hala tokkichi jiru hagandi jiru warreen kun warra gandi jiruun sani baga jiraatanii baga isin jiraanne baga nu jiraatanii galatooma jazaa keessan umrii rabbi sinaa dheeressuun nutti sinaa dhiisuun jechuu barbaada galatooma ammoo wanni takka akka hawaasaatti wanni barachuu qabnu wanni barachuun nurra jiru waan kanarra adeemsa kanarra amata meeqa amata 15 waan takkatti yooti citan hin xabaasuun ni danda'ama bilisummaa teenyaas akkasumatti galchitine kun amata 45 amata 50 lakkaawachaa jirra itti ciccinaa waan itti fiixan baafneef hin jirtu kanarraa waan namni waa hojjetu hundinuu itti jabaate fiixanii baasuun ni danda'ama kanarraa barachuu qabna jee yaada kanaafuu jedhana umurii dheeradhaa rabbi umurii sinaa dheeressuu bakka nu keessa jiraattanii galatoomaa namoonni manni kun akkuma jedhametti oomishuma qarshii 400 waan akkasii gosi godhaa ammarraa eegaltanii horee kanaaf manni kun amaanaaf bitanii fi horii duwwaa dhaabbannaan 2,200 ammaas daballee baafu. Guutummaa warri waan kana baase kun 2,200 kafalleef hin godaa fiizaan kan qabnee liqii fudhannee kafaluu dandeenya atleast mana miliyoona daawwan peementii kafallee lafa Oromoo fakkaattu mana Oromooti communities Oromoodhaati bakka yaamtu akkaataa guddina keenyaa bifa keenyaatti lafa bareedu takkatti akka baanu ammarraan kanaas warra gurguruuf wanni goonee naannoo feetanillee tilmaama kennaa qaama tokko nama 2-3 naannoo Oromoon barbaadu sanitti riisarchi barbaadu kan goonu tanuma keessaan dhaabbachuu barbaadaa as geenyee jechuu keenyaa garuu namoonni warra maallaqa baasee jira warri baasee jira warri baafne isin baafne garuu warra baasee yeroo tokko maal irraas bu'aa argata kan jedhu sanis namni keenya waan tokko hoo baasee bakka tokkotti ittiin tajaajilu argachuu qaba. Mana kana hoo bashannanaa ta'e is okay kaffaluu hin qaba. Garuu yeroo gaddi irratti geessanii namni maaliif maallaqa kaffala? Kana irratti ilaala nama gadda galu itti galisanuu wannoo godhuudhaaf deemnaa miti. Dhugaa qoree mana du'a gaarii waan gaarii hojjettanii ammallee galatoma saniin jedha amma lafa muree fedhusuni gartee maaliif wanni isaan jabaatanii fi nuti isaan duuba jira. Gartee yoo sila isaan duuba jira isaan jabaachuu hin danda'an. Kanaaf waliin tolaa jechuu sanirratti wanni biraan jiru fedhu amma dhugaadha nuti ciftu memberumaa ammoo nama ammoo yoo nabii ammoo yoo buusiif iftiin jiraatee haamat karaa ofirraa baasa saniin jedha galatoma. Galatoma baga jiraatan kan duraa ani warra boordii hawaasa Oromoo kan erga gaafa Oromoon asitti ijaarame kaasee tajaajilaa jiran irraanchitin hawaasni kuni utubaan jiruun qabu jiraachuu qabu warra jedhamu hundumaaf galanni isaanii haa gahu jedha. Innaadhaa guddaadhaa
Egaa utubaa Oromummaa jalatti qabnaa warra jedhan hundumtuu carraaqan hundumtuu galanni haa ga'uuf jechuun barbaada. Itti aansee warri waa'ee kana koree manaa kuni dhugaatti baay'ee nu boonsanii parsanaalii baay'een itti boona ulfaadhaa jiraadhaa. Wanni hojjetan xinnaan qabu waan hojjetan san bakkaan ga'utu eenyummaa namaa eenyummaa gurmuu tokkoo hima. Waan kana gootaniif dhugaatti mana nurratti ijaartanii Waaqayyo isinis immoo Oromiyaa guddoo bilisoomtee achi keessattis akkanumatti galma akkasii warra nu ijaaru Rabbi sinaa godhu. Namni guddaan tokkummaadhaan waa tokko hojjechuudha. Wanni kun waan baay'ee nutti agarsiisa. Uummanni Oromoo wal dhaga'ee waliin hojjennaa waan gochuu danda'u kun mallattoo tokko. Sanirraa homaa wanti duubatti waan ifatu jira fuuldura kee ifa sallaala waan xixinnoon bubuusu kanarraa bu'aa daraa keessan galma kana laal caalattuu akka mirga silaa obboleessi kiyya qacceen jedhe galma Oromoo fakkaatu kan saba guddaa kana calaqqisu horachuu hin dandeenye murannoo qofaadha. Kanaaf hamma dandeettii keenya dhugaatti kana keessas baanee galma Oromoo Oromiyaa fakkaatu haa ijaarrannu waliin haa jabaannu isiniin jedha. Jabaadhaa warri gaggabaabaa kun garuu cimoodha kan Gaaffii fuultanaa adda duree gaafatte adda hindiyaa sumarraa namoota baay'ee jira. Dhugumattuu wallee keenya irraa ifa guddaa isin gaafata. Maaliif kun dogoggora guddaa dogoggora keenya. Akka itti ta'e immoo yeroo taraa dura warra fixate gaafa lamaan san goodu kannineeti kan itti aanu irratti qopheessine sadarkaa maqaa tarrifnee keenye badhaasii san irraanfatan. Kanaaf jecha dhiifama isin gaafannaa. Kanuma jechuudhaa fi dhiifama nu godhaa. Ammoo garuu warra yeroo duraatiif gaafa mana binna jedhanii kaayoo faan deemuu turan abbaa warra kiyyaa dhibba shan warra kannirraa gaafa immoo manatti kuntara keessa ni yaadadha. Namni sadii dhufanii ulaa danda'anii irraa banee dirri faddan ofiitti yaafu. Kuma nama barbaanne naa yeroo masan cheeka usiin katabee kuma namatti kanan lakkii dhibba shan nu biraa qabdanii ha'amma duraa qabdanii hummaa dhibba shan nu kannaa jettanii jechuudha. Saniifuu hammas takka amanamoodhaasi namni Oromoo hedduu isin jaalataa isinis amantii teessanii isinirratti amantii guddoo qabaachuudhaani bakka kana nu geessanii galatooma. Kan biraa immoo arraan tanaa dhugaadhaa horee keessatti filameetiin jira horee boordiidha. Haa ta'u immoo hawaasa kanaan na filatee uummata kiyyaan na filatee saba kiyyaan na filatee gammachuu guddoo qaba. Akka hindiyaatti osoo taane akka hojiitti ilaalamu qaba. Hojiin ani godhu laalaa ilmaan keessan arra mallattoon Oromummaadhaa aadaa Oromooti. Mana kana keessatti manni kun gaafa banamerraa aadaa Oromootis barsiisaa turre afaan Oromootis waan dandeenyu hundaan waa hedduu godhaa turre emooshinaalii taatee waa godhu dhiifama naa godha. Kanaafuu warri ijoollee xixiqqoo qabdanillee dhugaa aadaan Oromoo akka durillee jiru amma intarneetii yuutuubii waan hundarraa ijoolleen barattee jirti wanni duuba deebinee ijoolleellee barsiisuu jiru garuu wanni guddoon nuti barachuu qabnu mataa irraa kaasee laatiin afaan Oromoodhaan kan irraa lubbuun namaatti bahaa turti. Kunooti abbaan hojiidhaan nama jiru arra buukaa abbaan hojii barreesse arra silaa afaan Oromoodhaan sirnaan barreessinee dubbisuu dandeenye buuka isaa manatti hafu asitti hafu guurannee deemnaa jechuun maqaan isaa qabna waan jiru beekaa jiru. Kanaafuu afaan Oromoollee aanarraa kaasee nu hundi irra deebi'aneellee as keessatti boordiin tun sagantaa qabdi afaan Oromoo banuudhaaf wiikeendii irratti illee ofiisni kun banamu bakki kun banamuudhaaf wiikdeesii illee nuti hojii keenya booda akka bannullee sagantaa qabna. Saniifuu hoomworkiillee ijoollee keenya ijoollee yuunivarsiitii arra fixatte ijoollee kiyyarraa kaasii warra meedikaala baratee jira warra biizinasa baratee jira ijoollee cuftinuu volontar godhuu feeti irratti hojjenna ilmaan keessan kan hoomworkii barbaadullee akka gargaaraman karaa meedikaalaatiin ta'e waanuma hundaanuu ilmaan keessan akka nu laattan akka nu cinaa dhaabbattan yoo isin waliin hin jiraanne boordiin tunis waan akka dalaguun ta'e eenyuuf daleedha isiniif daleedha eenyuuf nu filate isin kanaafuu nu cinaa dhaabbadhaan ja'a galatoomaa haasa. Gurbaa gabaabaa kanan yeroo hunda arga isatti meebi yeroo baay'ee natti dubbata kanaaf namaan irra raba ol darbinee turre obboleessa koo wajjini
ani nama gabaabaa kanan caala argaa kanaafan caala isaaf galata galcha jedheetaniin isaa wal morkotaa ture warra dugda duuba taa'anii gargaaraa turanis galata guddaa qabu isa yeroo hundan galata galfachaa jira kanaaf har'a irra sarraa hambifadheera jecha dhugaatti kana kanin jechuu barbaade iyyaadhattu waajjira kana koree nuti kun kan bitte yeroo nan waajjira kana dura taa'aa ture nan yaadadha baay'ee milkaanne mana kana keessa nama 400 oltu argamee ture mana kana keessatti gammannee gara fuulduraattis immoo hin guddannaa kana caala hojjanna jennee itti bobbaanee waggaa dheeraa fudhattuyyuu malee edaa ofirraa baasunu mataan isaa nama dhuunsaa kanaafi anillee galatoomaan jedhaanii maqaa keessaniin illee akkanaa galatoonfattanii sin gaafadha. Fakkii guddaa waan ta'eef qalceedha ammas duraanii waadaa nu galcheera. Waadaan inni nu galchee waajjira biraa banachuutu nurra jira bal'aa kana argachuutu nurra jira. Kanaaf gaafa isin qophooftanitti dura waadaa galuudhaa fi kan qophii qabu kitaaba magarsaa fi almaarraa qabu. Galtaanis yoonni qo'annaa wajjin bifa akkasiitiin ofirratti dirqama fudhanne akka waajjira bal'aa ijoollee keenya fi dugda duubatti hambifnu. Ani du'aa hin jiru ani nan du'a jechaa ture ani yeroo dheeran tura. Yaadaaf waan hundumaa wal deeggarree jenne wanti nu gochuu dandeenyu hedduu guddaadha dhugaasa of taanaan kana garas deemuus hin dandeenyu. Haa ta'u malee waa'ee baasii mana kanaa fi ittiin wal cinquu fi ittiin wal irratti ba'aa dhiibuu utuu hin ta'in jalqabas yeroo murtaa'e tokko kana. Nu wal irratti dhiibbaa gochuu wal irratti ulfeessuu kan taanee fi waggaa 2 keessatti namni tokko utuu miidhamin utuu itti hin ulfaatinii 1,100 baasuu danda'a jetti kan jedhu kanaan murtaa'e. Ammas immoo taanaan gara fuula duraatti dhugaadha kana keessaa baanee bakka biraa danda'u jenne namoonni keenya namoonni Oromoo magaalaa kana jiran abooshaa adda addaa keessa jiran yoo hamma danda'amu warras keessa jiru hundumtuu nama tokko nama 2 wajjin haasofne waliin akka guddan yoo goone wanti gochuu dandeenyu guddaadha. Kan kanarraa fi garuu laafaa hin fakkaatu akka maasofnu kana maaliif haalli biyyi kun itti adeemaa jiru haalli gatiin manaa itti adeemaa jiru hedduu hammaataa adeemaa jiru. Kanaaf nama Oromoo dabalachuu qabna. Namoota Oromoo biyya magaalaa kana keessa jiranii hamma danda'amu akkamitti hawaasa kanatti as fiduu dandeenya inni jedhu isatu waan guddaa horii sana caalaa yoo. So kana immoo namni keenya hundumti keenya namni tokkoon keenya irratti hojjenne ollaa qabnu nama beeknu nama walitti dhiyaannu wajjin hojjenne hin yaada ta'uu danda'a. Garuu kan fedheefuu har'a baga gammannee haasaa dheeressuun miti wanti kun nurraa dhumeera. Manni kunis maqaan isaa naanna'ee kan hawaasa kanaa ta'a. Akkuma dubbatame ijoollee keenyaafis bu'aa qabaachuu danda'a. Garuu gara fuula duraatti bal'inaan irratti haasa'uun hin danda'ama. Fayyaa ta'a ulfaataa karaa koo kan jechuu